Ilileenjini suboda fanjajjabaadha malee Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee Ilileenjini suboda fanjajjabaadha malee. Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota TV lattu nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu arraa keessumaa kabajaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ani faarfataa Geetuu Tashoomeeti qopheessaan qophichaa jechuudha. Jalqaba irratti baga nagaan gara lattuu studio dhufte isin jechuun jaalladha. Garatti fi lattuu kanattiin affeertanii nawaamu keessanii gooftaan guddaa sana eebbisu. Ani maqaan koo Jigaayyoo Fiqaaduun jedhama. Kanaan laladhe nawaamaa galoo kanaan ma jiraadu magaalaa Naqamtee. Namoonni baay'een na beeku. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee suur sagaleen kee deddeemaa akka ture naa gala namoonni hundumtuyyuu si beeku. Mee seenaa dhaloota kee irraa kaastee nutti muudhaaf har'aa seenaa kee mee gabaabsitii nutti himi. Jiguun eenyudha? Seenaa dhaloota kee nutti himi. Seenaan koo baay'ee dheerata gabaabsee yoo isinitti hime ani mucaa baadiyyaatti dhalatteedha. Mucaa dhalattee achumatti gara mana barumsaa elementarii kutaa 1-8tti baradhee gana ana waamaa hagaloo dhufe. Waamaa hagaloo irraa utuun baradhee hojii dhabee gara magaalaa kiiloo utuutaa jiru hojii talaalaa argadhee achumarraa ka'ee jijjiirraan gaafadhee amma gara magaalaa Naqamteen jira. Hojiirra jirtaa jechuudha. Mee maal hojjechaa turtee fi maal hojjechaa akka jirtullee iddoo hojii kee maal hojjechaa akka jirtu mee dhaggeeffattoota keenyaa fi xinnoo isheetu irraa haasofte. Amma kanan hojjechaa jiru siivil sarvisiidha. Namni qaama guutuu qabaatee iyyuu hojjetee yeroo akkasiitti qaamuma guutuu qabaatee hojjetee hojii argachuu dhiisuu danda'a. Siin garuu waaqayyoo umurii kanatti si gargaare sa'aatii kana siif laateera. Akkamimmee gaggabaabsinee haasa'uudhaa fi yeroo darbe waan tokko si gaafataa turani miidiyaa irratti waan tokko gaafatamaa turte. Mee haala gaa'ila kee maalirra jirtame haala gaa'ila kee nutti himi jechuudha. Haalli gaa'ila koo bara jiraadhee dhufee kaasee utuma wanti baay'een na mudatu wanta baay'een dhufee wanta baay'een na dura goraa ture wanta baay'een qabamaan ture darbee 2015 darbuun dadhabee akka tasaa mudannoo addaatu narra ga'ee innis maayidha beektaa. Ani akkuma beekamu akkuma dhugaasaa haasoo yoon barbaade nanaasaa silkiin na dawwalama FB nan fayyadama TikTok nan fayyadama meesejiilee na ijoolleen na faana haasa'u miidiyaalee hawaasaa garaagaraa miidiyaa waan garaagaraa nan fayyadama. Egaa wantoota baay'ee durboota keenya yookaan shamarroota keenyaaf illee ergaa dhadhaamaan ture 2015 ga'ee mudannoo keessaa bahuu hin dandeenye. Nam mudatame 2015 suma amma keessa jirru kana gaafa 13 ji'a 4 2015 guyyaa 13 ji'a 4 2015 እሺ እና ስልኪን ቶኮ አዲስ አበባ ና ደወለሜ ና ደወለሜ እና ሴና ሰነታሴ መቃሳን አታሴ ሙጫን አታሰው ኩኒ አኒ ኢሰዩም ቤኩ እንስ ነም ቤኩ ስልክ መኮ ፍረቴ ስልክ መኮ ፍረቴ naadawwalee urraa fudhattee yeroo jedhu mucaa biyya kee tokkotu Addis Ababa safara piyaasaa kan jirti mana nyaataa keessaa kan hojjettu jirti isheen naalaatee ishee immoo ishee wajjin yeroo baay'ee yeroo Finfinnee dhuftu ishee bukkeen bultaa ishee bukkeetti si argan garuu nan agarre silkii moo koo shirraa fudhate malee isa si dawwalu kanatu mucaa hiriyaa keerraan fudhadhee siin jedha mucaa waa mahagaloo irraa fudhate. Mucaa waa mahagaloo irraa boleettiin ammallee Yemeniin jirti biyya alaa baate isheerraa fudhatee naa dawwalee naani ani maqaan koo Taakkalee Tafarraa Araggaan jedhama. Gaafa si bilbiluu jechuudha. Ishee obboleessa koon jedheeni innaa gaa'illi na cababaraa ture wanta baay'ee na mudataa ture amma garuu naa waaqayyo natti fakkaata si ergeleen beeku silkii kee yeroo ishee hojii naasoftu maqaa waaqayyo haasa'uu jaallattu jajjabaadhu waliin jettu bakka sin jaalladhee naan jedheen naan guyyaa sanas kan dhaga'u waaqayyoodha har'as kan argaa jiru waaqayyoodha. Ejjigaayyoonni maal akka taate beektaa kan jaalalaaf gaafattu hin jedheeni. Jalqaba gaafattee jechuudha. Utuu sin argin dura jaalalaaf si gaafate ergasii booddaati immoo ejjigaayyoon maal akka taate hin beektaa jaalalaaf kan gaafattu. Ejjigaayyoon maal akka taate beektaa kamitti jaallatta utuu maalummaa isheen beekin kamitti jaallatta sagaleen bu'aa maalii sii qaba jecha danda'uun bu'aa maalii sii qaba hin jedheeni. Jennaan yaada wal qabee
obboleessa koo dhiisiin jedhee akka gootu hin jedheen waaqayyo raagaadha. Guyyaa sanas gurri waaqayyo dhagayeera har'as waaqayyo nagaa piroofaayilii koo paaswoordii koo wajjin allaaddeef. Isaaf jechuudha. Profaayila feesbuukii kee paaswoordii isaa sitti himtee jecha darbii isaa sitti himtee wajjin hin kenniteef jechuudha isaaf. Naa dhiisure akka mucaan kun natti cabee bor natti sammuun samii natti miidhamne jedhee allaadhee fi maqaan nan si jaalladheera sinniisu wedhee suuraan koo babbareeda waan ta'eef egaa kan sinniisure guyyaa gaafa naa dawwaluu kaasee torbe tokkotu hin fidin. Finfinneedhaa dhufa. Torban tokko tuun fixinsi bilbilee ka'e Finfinneedhaa gara magaalaa Naqqamtee dhufa. Asii argu malee dandeen jiraadhu. Maalu ati nama akkamiidhaa kan Finfinneedhaa baatee dhuftu kuni ani sin jaallanne sin barbaadu si maatii koo keessaa nama kurnaffaratti na laadde haati koo akka achi argiteetti abbaan koo akaakilee arganiiru obbolaa koo obboleettiin koo heerumsiifattee obboleessi koo mucaasaa fuusifatee qaba an rakkoo dhalaas rakkoo eerumaas rakkoo maalis hin qabu horree jirraa baay'ina keessa jira baay'annees jirraa hin barbaadu nan agarre waan ta'eef ani hin barbaadu jedhee nan dhufadhee hin dhufee yeroo dhufuu obboleettii koo Wallaggaa Yuunivarsiitii Afaaniin kan baranaa eebbifamtu boontu ishee wajjin dhannee fuune. Gara magaalaa Naqqamtee dhufee attanii fuutan tole. Inni uftaa na arguu barbaadamine sina na argita piroofaayilii koos argite siin ta'uu siin jedhe waaqayyoo garatti na baasisutu beekaa jedheen keessa galee mucaan kun inni dhufee peepsii beektaa Kidaane Miratii. Kidaane Miratii raabsaa peepsii. Achitti listiroon tokko caammata kan taragu jira. Achitti bu'ee taa'ee na eege. Yerumaan gibbiidhaa gadi ba'uu namni koo wayyaan koo miilli koo nurgufameef fuuchuudhaaf. Tole. Kottu na fuudhi kanaan jedhe. Taataa keessaa bu'ee. Maaliif nurgufamte? Namni maal kun maal dafaruma gamiidhaan kan dhufedhe. Namni nurgufame boontuun qabadde obboleettii koo nurgufame. Agiteetta gaafa nurgufamtu. Nama gurbichi jechuudha haam gorina liqimsa. Cimaadha jechuudha. Gibbidhaa ispoortanyaaraa haam gorina liqimsa. Dhugumam amma limmoon biratti ga'an. Inni kee kottu gaa buchoonaan jedhee buchootti immoo wal waamuu jalqabne ta'uu lama gidduutti. Jallaa inni kee dhufee taa'ee haqeen fuudhee agadaa hidhaa lama fidee dhufee. Magaalaa Baakkoorraa. Baakkoor. Boontuun kee jaa agadaa sana baannee annee fuunee halkan boontu na biraan galiin jedheen. Na biraan gali malee kan na soraata qaltee na baddii yoo dhuguu jedhe. Namichi shakkitee tole. Qaltee na baddii kuni na biraan galee naan is bakka yoo bultee bulii yoo galtees galeereen jennaan galte mucaan teenyee haasofne hin kakatee akkasin jaalladha. Amma manatti fuutee galtee. Erga manatti fuutee galtee booddee seenaa jireenya keetti himtee. Marii jaalalaatti kaane. Marii jaalalaatti kaane. Tole. Marii jaalalaatti kaane akka miidhagaa kunoo gaa wal faana nyaanne irraa mana koos dhufteetta kunoo gaa manni koo kanaa kiraayeen koo kanaa lafa kanaa dhangala'aa. Nyaatteetta gaa dhugdeetta gaa jigaayyuun kana gaa akka miidhagaa karoorri kee gara fuulduraa. Ani sin jaalladhu sin miidhu karaa keetti gufuun ta'u bornatti miidhamta bakka ayinaan jettee tiraanspoortii gubdee natti miidhamtee karaa koo irratti bor gufuun narra ga'uurra jedheen sitti mee uftee gaa jennaan ani sin dhiisodhe. Ani sin dhiisu gaafa inni jedhu kun 13/4/2015 gaafa inni dhufe mana koo. Gaafa inni dhufe mana kee. Gaafa mana koo dhufe. 13/4/2015 dhufe wal faana turre. Gaafa dhufe sana matu dubbattu gaafa dhufe sana erga waan baay'ee haasoftanii booddee waan irratti waliin galle qabdu. Waan natti kaasees hin qabu. Na arguu barbaaddaa kun kaayyoo ma jiru na arguu barbaadeenidha. Dhaqee man fuudhee bakka. Akka karaa kufa akka tuunni bahee narraa bulee bakkeen jaalladha. Waan gochuu keenyatti fakkaata waan ta'eef. Malee dhuguma jaalalaaf waan si bira dhufe. Natti fakkaatu maali hin fakkaatu gaa anaaf inni wal bukkeetti piroofaayilii keenya ilaaluu dandeessa. Hin fakkaatu akka yaada koofiiftuu yeroo sana nyaata isaa nyaateera waan ta'eef tuu ka'ee deemee ni jaalladha. Deemuu dhiisee mucaan rafee. Hin ciisee. Egaa. Ka'ee muggana man deeman naan inni dide hin ture guyyaa baay'ee ture. Isa bulee irratti iyyuu. Hin ture. Maal waaqayyoon jedhan sammuu koo jancarna gama
Bakka baranan badee amma kana